Teman. Ani akka dhuunfatti namni as keessa jiru kun hundinuu haadha ga'u namni tokko yoo marqaa arrabse lafaa ka'ee marqaan akkana jettee yoo arrabsite maal rakkina qaba? Maal rakkina qabaa? Maa yoo arrabsitee lafaa kaatee maali? Kutaa biraatii jira ka marqi kunuu keenya jeesii afaan bu'u. Bar maaliif dubbatamaadhaa bar dubbatamuu hin qabu maal rakkoo qaba akka nama takkatti amma ibsaan lafaa ka'ee marqaa'uun arrabse. Gadin naqeen obiidoon ganna qenan garsiisaa qaama boru ganama rabshaadhaa buutu sana fakkaata. Sinqasasin ummanni. Wallahi lazim viidiyoo waraabee jira gadin lakkisaa inoo ka inni garbeeja keessa jiru marqaa inoo akkatti waraabee garbeeja keessatti inoo kana ta'e jee. Nama arrabsee haa gaafatamu malee kan nyaata arrabsee gaafatamuu hin qabu maal rakkina hin qabu waan ta'eef jecha. Tuba gaafin Yoo arrabsite maal rakkina qabaadha gaafin tiyya akka yaada keeyyatti ibsaadhaaf siif hin qaba. Okay, marqaa yoo arrabse. Namni arrabse sun marqaa yoo arrabse maal rakkina qaba? Okay, maal qaba namni waan jaalatu ni faarsaa waan hin taane ni arrabsaa yoo hin taane ni ragaxallee kun busoo nama miti marqaan midhaanii bakka kun isaaf hin ta'ini tarii cuggaaraa isaati waliin madaalu akkas arrafamuu qaba waan isaan ta'in ati yoon biddeen arrabse maaltu si galche? Naawun naquu naawun tamallakkatu rakkina kiyyaa miti. Okay, yoon ulbata arrabse maaltu si hin gee? Maal dantaadha. Ati amma waan feemasa keenya taateef jechaaf. So kanaafuu nu barreessi nu gaafadde yoo marqaa arrabsan isin maaltu isin dararee jiin? Abshir. Dubbii biraatii isaa afaan bu'a. No, uumaa arrabsaatiin gaddoonni jaa'u marqaan diqaaladha. Marqaan kabajaan qabu bishaanii fi distii keessattis humna xuuncaa nama ficcisiisaa. Jaartii mudhii kutaa jaartii marqaa guyyaa ganama goote galgala si hojii rafuu hin dandeessu. Marqaan faayidaan qabu cuggaarran daakuu hin danda'u. Marqaan sammuu nama cufee hirriiba gubbattis siree gubbattis bakka jirtu si wallaalchisaa. Marqaa nyaatee hin beelottu. Marqaa jechuun marqa shaadhaa bakka marqaan fitina qaba. Bas. Ati afaan argeetiin asoofitaa marqaan aadaa keetii miti nuti margi aadaa kennaa marga tuquu hin dandeessu akka nuti jimaa keessan tuquu hin dandeenyetti. Jimaa fi marqaa onni walitti hin jiru by the way waan addaati. Ati amma baga jedhe Toppi welcome. Ati baga jedhe amma yoo jimaa arrabse maaltu argee dubbisame jimaa kana argee qofti hin qabnaatu. Maaltu fidaa? Jaaga amma Jamanii qabaa jimaa biyya biraatii qabaa so homaa rakkina hin qabu arrabsuu danda'an. Maaltu argee dubbise? Bara harargeen tulis gandummaa ni qabdi wayyoo. No, harargeen. Jimaan baay'inaan argeetti argamaa mire. Okay. Jimaan baay'inaan argee qofatti argamu. Galii uummata harargeeti. Galii uummata harargee waan tibichi galii keenya nurraa hin beeku. Marqaanis galii uummata arsiiti gaa haa akkas ta'e. Galii uummata arsiiti marqaanis. Walitti hin deemu. Ibsaa soo. Maaliif walitti hin deemu? Maaliif walitti hin deemu? Wanni walitti hin deemneef marqaan walitti maallaqa fiddu tokko kan dhageenyu nuti marqaa maallaqa. Marqaan qamadii gurguramtee maallaqaan fiddu? Qamadii fi marqaan waan adda addaati. Maaliif walitti Ni gurgurama margii wallahi ni gurgurama ikkatti gurguramu ni jiru. Tooppiin kunillee nama gandummaa eegalte Tooppiyaati. Gandummaa eegalee. Gandummaa maaliitiin eegaloo harargee ምናምን ይስተን ጄና አን አሜሪካዳ አን ኡመታ አሜሪካ ደን ፈረንጅዳ ማሊ አሜሪካ ገንደ ቀብ አን ገንደን ጄና ገንደን ቤቁ ገንደ ከኛ ኮንዶምኔም Yufet. Taate jirta bara taate jirta bara ati sila arti dalai tusan afaan Amaariffaatiin keessa buufattee biroo kiyyasin jirta Amaariffa keessa laakin as hin jee. Dhageesse? Sila kana itti wallahi wabillahi. Yaa follow as hin jiru mucaan kun viidiyoo ni dalai. Sila kutee bararraa. Miliyoona meeqan laalaa follow godhu jechuudha. Uummata bara miqqanyaa bara uummanni keenya bara jechuun miliyoonni 60 kun eessa jira si moobaayilaan qabu kana binnaaf. Miliyoona 60 Oromoon 60 oli. Maagaluu deeram. Eessa rasi barbaadime ati miliyoona 60 Oromootu. Baatirii fudhu amma viidiyoo takka dalage maal barbaaddan? Baharaan nyaate jaanii. Bahara Liibiyaan nyaate jaanii haa kan hin beeku. Naarra gata maalli Liibiyaa nyaate salleessa. Maal hin beeku. Toppi khaleelee leenca argatte. Toppi khaleelee. Hai
Goy sitti dhimma goy ana dhagee sitti dhimma. Ni salaattee odoo karaa deemtu. Leenca habbaa sadii sabboonaa narra gallakkisee sabboonaa wallaahi kubillee guyyaa narraan bareechine yoo. Si dhuga waanta. Qaamata dhibbata kan narraa bareechine. Haaya. Leenci kamaama bayaa makarafoona fudhatee Allahu Akbar jeewo. Kun odoo karaa deemu jiru barra dhaabbatee ammas gajjee salaataa bara. Baala lama kaa'ee ilaalaa bara. Mana jiraatee sabboonaa ija biilling hin jooni. Kararran jira sabboonaa kararran jira nammiidhiin hin jeen. Karumarraan galaan kun mana eeguun osoo hin jiru. Ijoo leenci dhibe. Kafadir margummi naatee egaa taleencaa tana. Tap guys tap durfamaa jira. Ililii lama. Leenci dhibe yeewoo. Namni komediidhaa qabnu bara nama nu kofalchiisu Kadirii. Kadirii kana murtaata dirree teenyee ilaaluu fadha namma. Oomeni ja'uun. Osoo amma kalmatti bar TV irraa yeroo hunda saata kee yookaan sa'a lama. Namuu taa'ee lama. Bara akka keenyaa kana amma gizee akka keenyaa kana jiru liibii seenaa turan viidiyoo isaa amman argaa jiran gaafa san hin beeku wallaahi lisi. Gaafa san miidiyaan fayyadamu ta'e hin beeku. Shansharaata kana akkatti kaatee akka raapparatti mataa hidhatee taappisi akka dibata. Dibatu qabdii maarri jee kakkaa. Daansii nagarree muuziqaa kubbaa daansii gisee taphatus. Garagaa. Viidiyoo dursan lallaalee idaa Kadiriin kun mataraa tureen jee beekaa. Yeroo isaanii silikki fayyadamee dhigaa yeroo isaa Insheena birraa yeroo isaa isaan himattu. Qaalicha hoolaa nagalcha kajoo kun baay'ee rabbisu taate. Mee amma na rabsaa nagalcha jechuudha. Haya. Maana rabsita moo? Maana rabsita? Arraba qabda ati arraba qabda. Malaayi bira teessee hindi tuni. Ati arraba qabdaa namni si arrabsaa? Gisuma mara ati kamtu barbaadisi qaalicha kun kamiyyoo keenyatti ulfeessee biyyaa fe'atee fi Tirampis ta'e oduna waa haasoftu. Aboo Neezerlaandiin si galchaan yoo akkana dubbatu. Neezerlaandii galcha. Baaskiidhaaf dalagatuun saniin Neezerlaandiirraa si galchaan. Barra koonte jiruutiin jiraadhu bilisa ibsaa dhiisi. Antarman jaabara. Inni edda deemaa footoo kiyyaa telegiraama kee gubbaadhaa keessaa. Viidiyoo ati deemee bita ulaa digaa. Ati baraan sin qaalessee baraan. Viidiyoo ati deemtee meeshaa baatatti meeshaa gabbaa saarsanuu meeshaa gabbaa. Wallahi ibsa. Astaghfirullah. Awwa khijibaa kana laali. Telegiraama keessa seenaa laala. Wallahi ibsaan khijibaadha. Wallahi khijibaa. Nama akka keetii khijibu takka argame. Biroo dhaggeeffadhu nama itti viidiyoo itti gabbaate yaada obboleessa kiyya. Boota kan jiru wanna feetu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah. Ani dhaggeeffadhu waan sitti himu. Laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu milikkata fixatteet walirraa fixanii shaawara seente. La ilaaha wallahi. Gaati walitti deebiin. Wayyo kim jechuun amma. Shaawara dhiqataa turte. Dhiqataa turte. Sii dhiqatu laal viidiyoon sun. Sii dhiqatu. Qaama sii dhiqatu jiru. Wallahi ibsaan khijibaadha. Wallahi billahi khijiba. Takka nama ni rifadhe gaafa tokko jira kan ministeera waraabee ture tokko anummaa waraabee tokko saniin see rifadhee ture garuu bagaan afeemte akka khijiba taate. Asumaan firraa waraabee. Siinarraa waraabee lakki. Maa firraa waraabte dubbaa. Mee ati wallaahi viidiyoon qabu jeeqa haddume. Wallahi hin qabu. Laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah. Gaafa fidde. Gallakkisee jara keenya telegiraama qooyi gaanaan dubbadha. Telegiraama keessa seenaati laala warri kooyina qabda warri biyya alaa jirtan bittanii ilaaluu dandeessan. Ijoolleen marti ufseetuma namni oggonamni naas nama wani cararuu barbaade akkasiin godha sii galee. Gaafa fidde. Wallahi dolaara 5,000 lafaan kaya. Wallahi asirratti hin dubbadha. Wallahi gaafa fidde. Dolaara 3,000 kan nuti deemu Tiraampi 5,000 taafata. 5,000. Gaafa fidde. Wayyee ibsa. Dhaggeeffatu dolaara 5,000 isaa fiddaan siin jebara. Bakkaan an fidu nan gaafatirree an gaafa fiddeen sin jaati yoo isaa fidda kiyya.
Khiyyeessaaf iddaa maal jechuu barbaadde obboleessa Egaa kiyya. viidiyoo isaa Ambar fidaati. tujjaaraa baraan tujjaaraa arbii tana keessatti. Viidiyoo isaa fidaan maallaqa bakkaan fiduun beektu waa'ee viidiyoo sanoo isaa fidaati. Viidiyoo maal gootare ani viidiyoo bakka fiduun faaxoochinan namni ati akkatti itti haasoftu kun guutuun kaan akka gareetti jettee hin beektu barate. Waraana kiyya. An duraan dursee wanna dhalatti naasoo keessaa namanee Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. viidiyoo banee keessaan itti naasoo. Fixxee jaartitti jettu haasaan turre. Oduma deemtu. Snapchat guruppiidhaa barsan guruppii irratti haasoo naa barsan. Guruppii maal boo guruppii irraa baatee jaartitti jirti haasutti jaartitti iyyaan akkatti mi'aa isaa kanarraa qoradhu maarri na arrabsi jeeni jaartitti iyyaa wajji si arrabsitee jaartitti iyya na arrabsitee jaartitti rorroo akkasitti fakkeessitee waa hedduu buleessa kiyya amma maal godhi dhiisa. An amma dubbii sanaan kaayesiisin ibsa. Dubbii sana kaan lafaa kaasu nan godhin. Kaasiree kaasisiin jee baratti gowwaadha. Maali ennaani? Yoo keeyyatti lubburraa miyyoota ibsaan akkas godhee maarri jee lolan. Dhugaadha maaliif dura dubbatta maaliif dura dubbatta. Maaliif dubbatta. Hoggana na haasa'u ishii wajji haasa'u inni haasa'u ministiraan haasa'u itti fidee galakkisu. Tala haadha maarree tana jee loluu seene. Egaa waan gootee dhuftee asii dhufte. Waan gootee jira. Tiraampi 3,000 kannoo fiddeema. Bilaashee miti waan gootee asii jira. Tiraampi 1,000 takkarraa 3,000 siniifin godhaa jaanii yeroo doolaara 3,000 irraa 300 moo 300 banni kun jeetin bara laale qaalicha kun ni qallata tiraampiin kun jeera. Amma warra san keessa ni jirta reeti qoratamuu qabdaa janii warra giriin kaardii kan. Nuti wanna seeraan dhufne we are here lawfully. We are not like. No ati UN sin finne hin kajibin. Inni qoratamuu qabdaa. Amma dhaggeeffadhu dhimma asirratti haasa'u jiru qabnu jira. Dhimma san maaliif gartee namni san akkasii sodaachistee hanga gartee pruuvii si fidduu sirra gaxamoo pruuvii naa fiddaa jetteen akkasitti yoo dirqiidhaan akkas gootee barate. Barsitti maatuma diddee bara milyoon jaartii tiyyaan sin jeera. Ibsaa jaartummaan qabdu namciyyoodhaan wal dhiistanii jirtanii. Amma maaliif beekta ammaati fakkeenyaaf har'a wal dubbifnee dhabuu keenya maaliif beekta mar'aa tanaatu. Bar dirqiin itti dawwalu jirtaree bikoos ni beekta waan qabdu ibsa. Kanaatu dirqiin sanuu dhalatti dawwal. Waan irraa qabdu beekta. Laaftuu waliin dhiistu. Yaa laaftuu waliin dhiistuu miti Khalid dhaggeeffadhu waatu jira isaan lameen jidduu mistiraatu. Ati amma dhalutana Ameerikaa dheexxee miti. An isaan fedhee Ameerikaa haa dhufu ani nama barate tokko ani nama gowwaa miti nama sammuu qabu ani. Obboleessa kiyya Ugaalii fi Marqaanii fi Shummoon Naayiroobiidhaas dhukkeessitee achi keessa amma Ameerikaa dhufte hin kijibin waan ati achi dabarsaa turte takka takkatti ijoollee natti himtee turte. Aboo dantaa namarra kaa'an wanni siin jiru dhaggeeffadhu wanni siin jechuu jiru dhalaan obboleeyyan keeti akkana godhuun sirraan eeggamu ati nama gartee nuti ayaaf si eeggannu ati nama bakka guddaadhaaf si eeggannu. Nama nuti si jaalanna dhugaa garuu dhalaa akka godhuu irratti hedduu takka wallaahi. Ani bara an duraan sirra gaxaa jeetin waa'ee keetiin dubbadhaa jeetin yoo inni waa jechee darzanaan itti gabbaana 12 tiyyan itti gabbaa fadhaatte guyyaa san mana wanni jalan jiran taa'ee mas dhaggeeffataa ture achi jala garsiisan jalan turan olillee seen. Bokka tokko jettuun bakka mucaan kun ganaa ijoolleedha ijoolleetti naasoo jala jedhe maal gabbaaftee darzana gabbaaftee ol baaftee. An dhugaadhaan si. Maaliif jechisan jette jechisan maati. An dhaggeeffadhu wanni nan siin jee maal ni beektaa. Amma gaaffii xiyyaa waan irraa situ fadhi takka wanta naa deebisi maaliif akkas jette meenatti fakkeenyaaf namni hanguuta irraa dhalatu hin jiru yoo gosaatti illee barbaadde si galee maaliif jecha sun maaliif si barbaachiseeti. An jecha san jooksiif hin jee akka miira keessa seentee ol baatuuf hin jee. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anuma ol baasuuf jecha akkasii fayyadamta biroo wanni kun bara baaliif gabbuuftee bara. If gabbuuftee baaliu. Ati nama jabaadha re'aan ati nama jabaadha ati nama wanna takka garuu moo an bakka keetitti hanga si kabajanii siin kabaja garuu bakka ati hamtuu qabdu sitti nima hamtuu ati qabdu. Amma hamtuu nan qabu takka illee hin jirtu naaf miyyoo san iddoo dhimma seenuu illee dandeessu hin seeniin illee. Seenuu illee dandeessu miti ree dhalaa akkanan godhin obboleeyyan qabda obboleeyyan dhalaa qabda akkanan godhin. Yoo dhalaadhaa sagalee ta'uu barbaadde gabbee ta qaama ishii irraa tumamtee akkati jaarsu tume takka garte sanii sagalee ta'e. Akkasiitii miti tuni ati nama meentaalii